Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gabaaboo torban kanaati. Oduu gabaaboo torbanii kan isinitti himu allalisaa dhaabaatiin. Mootummaan federaalaa mirga Itoophiyaan ulaa galaanaa dhaqqabuuf qabdu mirkaneessuuf sochiin jalqabame jabaatee akka itti fufuuf kallattii kaa'u beeksise. Hawaasni addunyaa nagaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuu keessatti Itoophiyaan gahee olaanaa taphattee fi taphataa jirtu akka hubatu waamicha dhiyeessee jira. Murteen mootummaan federaalaa kun walgahii mana maree nageenya biyyaalessaa baasee gaggeeffame ilaalchisee ibsa waajjiraalee muummee ministeeraan baaseenis ifoomeera. Walgahii ministeera muummee Abiy Ahmedii fi Firdi Maalchaar Biraanuu Juulaa dabalatee qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa itti hirmaatan kana irrattis haalli biyyaa naannoo fi addunyaa qoratameera jedhe ibsichi. Dhimmoota mana marichaa walgahii kana irrattis dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jedhee adda baase keessaa dhimmi qaamolee fedhii ofiin humnaan kabachiifachuuf socho'an isa tokko ture jedhe ibsichi. Qaamoleen kunneenis bifa adda addaa qabatanii naannoo adda addaa fi biyya alaa keessattis argamu jedha ibsa mana marichaa. Shirri kiyyeessuu saamicha ukkaamsaa garaa jabummaa daldala seeraan alaa humna fedhii hordofuuf mallattoo isaaniiti jedhe. Ibsichis qaamoleen kunneen diina Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa waliin tumsuunis qaamolee olola sobaa gaggeessuu qaba jechuunis himatee jira. Dhaabbanni sadarkaa waraana biyyoota qoratu Global Free Power Network jedhamu Itoophiyaan bara 2025 biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota waraanaa humna guddaa qaban keessaa tokko ta'uu ifoomse. Marsariitiin Ameerikaa Global Free Power Network jedhamuuf waggaan sadarkaa humna waraanaa biyyoota baasuun tibbanas gabaasa baasanii Itoophiyaan biyyoota Afrikaa humna waraanaa guddaa qaban 5 keessaa tokko ta'uu yoo ibsu, waliigalteen sadarkaa humna waraanaa biyyoota 145 ifoomeera. Dhaabbatichi sadarkaa kana kan kennu ulaagawwan 60 ol baasuunis ga'umsaan biyyittii fi dandeettii waraanaa ishee madaaluun akka ta'es ibseera. Ulaagawwan eeraman keessaas akkaataa guddina hidhannoo meeshaalee, humnaan baay'ina loltootaa, dandeettii, baajeta waraanaa, teessuma lafaa fi diinagdee biyyittii irratti hundaa'uunis jedhame. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ugaaden dura taa'ee gata haaraa muude. ONLF gochoota tokkummaa addichaa balaadhaaf saaxilee jedhuunis eeruun dura taa'aa paartichaa Abdurrahman Mahadii aangoo irraa kaasuunis bakka isaa immoo Abdulkarim Sheek Musee dura taa'aa eeggata gochuunis muudee jira. Paartichi Abdurrahman Mahadii bara 2018 gara Itoophiyaatti erga deebi'ee as qabsoon karaa nagaa gaggeessuufis waadaa uummataaf gale hojiirra akka hin oolle hojjechuu irrattis himatameetii jira. Murni paartichaas Abdurrahman Mahadii deeggaruun murtee koree giddu galeessa ONLF nan balaaleffadhaas jedhe. Manni murtii zoonii giddu galeessa Aksuum murtii mana murtii aanaa barattoota musliimaa hajibaa akka uffatan dabarse deeggare. Manni murtii giddu galeessa mana murtii aanaa magaalaa Aksuum murtii mana murtii aanichaa ajajaa barattoonni musliimaa manneen barnoota magaalichaa keessattis hajiba akka hin uffanne dhorkuun akka addaan citu murteessus raggaasise. Odeeffannoon manni maree dhimma Islaamummaa Tigray irraa argame murtiin kun mana murtii aanaatiin darbee hanga har'aattis manneen barnootaa keessattis hojiirra ooluu waan hin dandeenyeefis barattootni barachuu akka hin dandeenyes ni mul'isa jedhame. Nannoo Tigray Agency Pressiin Itoophiyaan oduu gabaasee akka sirreessu gaafate. Biiroon Kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigray ibsa baaseenis gabaasa ebila 1 bara 2017 Agency Pressiin Itoophiyaan afaan Tigriffaan maxxansee wabeeffachuun suphaan piroojeektii daandii Gondor Humeeraa kutaalee naannoo Amaaraa lama wal quunnamsiisu eegalame jedhamus yaadachiise. Gochi kun gabaasa oduu qofa osoo hin taane heera mootummaa cabsuun naannawaa heerri mootummaa naannoo Tigray jala jiru ta'ee jedhee naannoo Amaaraaf kenne jechuunis balaaleffatee naannoo Tigray. Oduun kun itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi waliigaltee Viktooriyaa kan cabse ta'uu ibseera. Walqaayitii fi naannawaan sun waraana kaaba Itoophiyaa duraan naannoo Tigray jalatti bulanii turani. Naannoon Amaaraa gama isaaniittis yeroo sanatti abuuntaa olaantummaa yeroo sanatti dhimma bahuun narraa fudhatee malee bakki sun kooti jedhee gaaffii dhiyeessee ture. Ergasii waraanni Itoophiyaa fayyadamee naannoo Amaaraa bakka sanaa humna to'achuunis ni yaadatama.
Naannoo Tigray gama isaatiinis tokkummaan naannoo Tigray mariidhaafis kan hin dhiyaanne ta'uu ibsuun bu'uura waliigaltee Victoria haalonni bakka waraanni dura turanittis deebi'uun akka qabus falmaa jira jedhame. Oduu biyya laatiin. Walga'iin michoota Ukraine bilisaan taa'ame irrattis deeggarsi waraana haaraa kilifa yuuroon biiliyoona 21 waadaa galamee jedhame. Ministeerri ittisa Jarman Borisson Pistorian yeroodhuma kana haalli Raashiyaa weerara itti fuftee jirtu yoo ilaalle nageenya Ukraine keessatti yeroo dhihootti waan argamu hin fakkaatu jedhe. Britain Ukraine deeggarsa waraana dabalataa paawundi miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 akka gootus beeksiste. Gargaarsi diroonii haaraa fi konkolaataan waraana suphuun qaama paakeejii bal'aa ta'ee fi maallaqa dabalataa Noorwee irraa argamuun of keessaa qaba jedhame. Iraanii fi Ameerikaan sagantaa niwukileeraa Teheraa irrattis Omaan keessatti marii jalqabanii jedhame. Walga'iin kunis qondaaltota sadarkaa olaanoo biyyoota lamaanii gidduuttis bara 2018 booda kan jalqabaatis jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argichi televezyiinii mootummaa Iraan irrattis biyyi isaanii waliigaltee haqa qabeessa akka barbaaddus himaniiru. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee niwukileeraa kanaan dura Iraanii fi garee biyyoota jajjaboo addunyaa gidduuttis taasifame keessaa USA kan baasan yoo ta'u yeroo dheeraafis waliigaltee fooyya'aa taasifame jechuunis dubbatanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaaf qabanne kan hangamaatti daawwataa turtan ture. Oduu gaggabaaboo torbanii isinitti makan ture. Allalisaa dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbanii hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.